rakkachuu himaniiru. Qonnaan bultoonni BBC'n dubbise waan nyaannu hin qabnu jechuun dubbatan. Firaa'ol Balaay gabaasa qabdi. Qondaalli olaanaa UN ergaa kana kan dabarsan dhaamsa Tiwiitara isaanii gubbaa maxxansaniini. Itti dabaluunis tarkaanfiin amma fudhannu uummata hedduuf dhimma jiraachuuf du'uutii jechuun ibsan. Faawundeeshiniin nagaa addunyaas qorannoo dhiibbaa waraana Tigraayin qaqqabe irratti taasiseen waraanni geggeeffame diinagdee fi sirna nyaataa naannichaa guutummaan guutuutti mancaaseeraa jedheera. Yaaddoowwan akkanaa yoo dhaga'aman kun kan duraa miti. Tibbana Tigraay kan daawwatan qondaalli olaanaa gargaarsaa UK akeekkachiisa wal fakkaataa kennaniiru. Gama kaaniin immoo lixa Tigraayitti nageenyi jiraatus jiraattonni dubbisne deeggarsi nu bira gahaa hin jiru jedhaniiru. Namoonni Qaaftaa Humaraa jedhamurraa dubbisne waan nyaatan dhabuu fi beelaaf akka saaxilamanis himan. Nuti qonnaan bultoota horii fi midhaan keenya milishootaan nu duraa saamamee jira. Ani horii 30tu na harkaa fudhatame. Amma wanta nyaannu hin qabnu. Ammas yoo milishootaan qabamne akka nu gadhiisaniif jecha birrii 5,000 nu gaafachuu danda'u. Gara shiree deemuu fi deeggarsa argachuu hin dandeenyu. Akka isaan jedhanitti hidhattootatu qabeenyaa fi horii qaban duraa fudhachuun akka hin qonnellee taasifamaniiru. Silaa akka fedha isaanitti gara shiree imaluu fi deeggarsa namoomaa argachuu fedhu ture. Ta'us karaatti dhorkamuu isaanii BBC'tti himan. Jiraataan nageenyaaf jecha maqaanaaf dhoksaa jedhan namni gargaarsa nuuf kennu hin jiru, namni hunduu fiixee du'aarra jira, haalichi hammaataa jira jechuun himan. Midhaan amma tokko akka hin saamamne gochuu dandeenyus amma garuu nyaannee fixaa jirra. Bakkeewwan biraa deeggarsa barbaachisoo deemnu akka hin ajjeefamne sodaanna. Beelli fi rasaasni lubbuu keenya yaaddoo keessa galcheera. Akka isaan jedhanitti konkolaattonni deeggarsa kennan yeroo darban argu, garuu qaamni deeggarsi isin barbaachisa jedhee nu gaafate hin jiru jedhan. Naannoo lixaa fi kibba Tigraay yeroo ammaa hidhattoota naannoo Amaaraan qabamee jira. Naannichi lafa duraan humnaan nu jalaa fudhatame jedhe humnaan deebifachuu ibsee ture. Dhimma qonnaan bultootaa kan gaafanne bulchaan naannoo Amaaraatiin bakkichatti muudaman obbo Ishatee Damillaw yaaddoon qonnaan bultootaa sirrii akka ta'e mirkaneessu. Qondaalichi mootummaan federaalaa deeggarsa kennaa akka hin jirree fi naannoon Amaaraa qofti deeggarsa muraasa kennaa fi akka jiru himan. Dhimma kana irratti deebii mootummaa federaalaa hin arganne. Kana dura UN uummata naannichaa miliyoona 5.2 keessaa miliyoona 1.8 bira deeggarsa geessuu himeera. Ameerikaa, Gamtaa Awurooppaa fi dhaabbileen gargaarsa idila addunyaa lolli akka dhaabbatuu fi deeggarsi uummata bira akka ga'u gaafachaa jiru. Torban darbe BBC'tti kan dubbatan hoogganaan deeggarsa namoomaa dhaaba mootummoota gamtoomanii Mark Lowcock beelli Itoophiyaa bara 1977 ture deebi'ee dhufuu malaa jechuun yaaddoo qaban ibsanii turan. Mootummaan gama isaatiin kanneen deeggarsa barbaadan bira deeggarsa kennuu fi dhaabbilee deeggarsa idila addunyaaf haala mijeessaa akka jiru himeera. Dabalataanis dhaabbileen deeggarsaa hammi deeggarsi kennan xiqqoo ta'uu eeruun komataa ture.